boo'uun qoricha gatiinsaa xiqqaa bu'aansaa garuu guddaa waan ta'eef yoo xiqqaate torbanitti al tokko boo'uudhaan jireenya bilisaa jiraachuu dandeenya jedhan Piroofeesar Hideemoofiin Yooshiidhaan. Jaappaanitti dhiphina salphisuudhaaf manni barnootaa imimmaan itti bulgaafatan banameera jetti oduun teenya alana. Namni umurii dheerate ganaa waa argachaadha. Bakka amma torban keessatti namni hundi boo'uu qaba jechuudha. Torban keessatti bu'a. Torban keessatti miti guyyaa tokkotti si'a torba namni bo'u jira amma ishee. Siree galee mitiire torban keessatti namni tokko guyyaa tokko bo'u miti. Guyyaa tokkotti si'a torba namni bo'u jira jechuudha. Garuu amma manni barumsaa bo'ichaa yoo banamee jettanii ammoo. Waanuma ajaa'ibaan jira. Asirratti garuu ani yaada ishiin deeggara. Sobeettu sin ani soben jedhu dhugaadhaan jira. Bo'uchi faayidaa qaba. Maaliif faayidaa qabaa jedha? Mana barumsaatu hin baramne malee dhandhee hin baranne malee jechaadha. Otoo jireenya keenya keessa of qorre yookaan of ilaalle bo'uchi hagam nu fayyadu onumti yoo beekna. Maaliif jennaan jechuudha. Ani akka kootitti jechaadha. Akka kootitti miira aarii keessa gaafa seenu jechaadha. Sinii galee mitiire. Ergan bo'ee ka'ee namatti hin deebisuu danda'a. Sinii galee mitiire. Yoon aarii immoo waanan godhu dhabee jechaadha. Ani ittiin hafuura baafadhu dhabeellee miira aarii keessa osoon ani hin beekin yeroo itti na hudhu jira bo'ichi. Yeroo kana immoo yoon bo'e waan irraa shar jedhee yookaan immoo lab jedha. Lab jedha jechuudha. Walumaa gala jira mitiiree amma oksijiinii amma karaa hafuura baafachuu abdee yookaan immoo waa tokko hudhamtu yoo hafuura baafatte ittee waa tokko ofirraa dabarsitu akkasii jechuudha bo'ichi. Kanaaf amma viidiyoo intala kana gaafan ilaale yookaan komentii intala kana jiru gaafan dubbisu namni akka qoosaatti fudhata jechuudha. Hundi keenya sukkuumannee bo'aa oolla. Hundi keenya garuu mana barumsichaa naanne malee. Amma laale biyya Jaappaan keessatti manni barumsaa banameera kan bo'ichaa namni miirri isaa aarii qabu yookaan immoo namni keessi isaa gadda qabu achi aqee bulgaafatee ofirraa bo'ee fixateeti deebaa jechuudha. Ana osoo achi hin gahin iyyuu bo'ee fixadha manumattu. Sinii galee mitiire. Garuu jira mitiire mana bo'ichaa deemanii achitti bo'uu caalaa. Jira mitiire miirri aarii cannaqamu tokko iddoo itti deemtee qofaa keetti baatee bakka waca tokko malee yookaan aarii tokko malee achi qofaatti baatee jira mitiire yeroo tokko gaafa aartu miisejjii mayyuu deebisuun sitti hin tolu. Voisii nama dhaggeeffachuun sitti hin tolu. Bilbila banuun sitti hin tolu. Miidiyaa ilaaluun sitti hin tolu. Fayyuma jireenya of sibbisuu wayii jira mitiire. Yeroo kana waanuma hunda lafa keessee qofaa keetti achi baatee sammuu kee wajjin jireenya kee wajjin yoo haasote bakka sitti tola. Bakka akkasii otoo jedhamellee xuruu malee fakkeenyaaf namni tokko aaree bo'uuf ka'ee akkamitti fiigee haqee mana barumsichaa akkamitti haqee fiigee mana barumsichaa sana keessa ga'uu danda'a. Bakka akkasumatti yoo ani hin beeku malee obsa ittiin amma waa tokko bo'uuf ka'ee mana keessatti lakki mana keessatti bo'aqee mana barumsichaa sanatti bo'uu qabee achiin ga'uu danda'e achiin ga'uu jechuudha. Garuu immoo yoo keessi kee gadda qabate yoo aarii qabate illee okee achattee boqottee illee hamma tokko bakka furamuu dandeessa. Hankeenya yoo banamattu sin amma akka qoosaatti ilaalama dhugaa dubbachuuf biyyi keenya biyya yeroo hundumaa bu'aa ooltudha. Waaqayyo hafuura bo'ichaa biyya keenya irraa haa kaasu. Kun jechaadha akka yaada viidiyoo obboleettii keenya irratti kan bo'icha dhuunfaati malee yookaan immoo kan bo'icha walii galaa yookaan immoo kan Itoophiyaa
miti. Komentiin achi jalaa maal jedhame tani ijoollee tokko tokko otoo boo'ichi bu'aa qaba ta'e yoona biyya keenya bilisoomteetti jedha. Komentiin ijoollee baay'ee. Sinii galee mitire boo'ichi biyya nama gaddisiisa yoo balaa akka tasaa biyyattiitti baay'ate yoo biyyattiin bakka dararama gurguddaa qabaatte kuni akka walii gala biyyattiiti. Sinii galee mitire garuu inni isheen dubbatte kuni boo'icha dhuunfaati. Sinii galee mitire namni tokko torbe keessatti guyyaa tokko illee haa ta'u boo'uu qaba. Ayyoo amma torbe keessatti otoo boo'ee nama haftanii jirtu hin danda'ama garuu haa ta'u malee yerooma bakka madaamii wajjin walitti buutaniyyuu aartanii boo'uu dandeessu. Gaafuma immoo haala jireenya keessan ilaaltanii yookaan immoo haala jireenya maatii ilaaltanii boo'uu dandeessu. Garuu har'a boo'ichi anaa haa fayyadu. Sinii galee mitire boo'ichi ana fayyadaa. Boo'ichi gatiin isaa xiqqoodha, faayidaan isaa guddaadha ittiin mashee. Kanaaf anamuma fayyuma lafaa ka'ee boo'ichi miidhaa qabatee otoo hin jedhe naan dhufu. Sinii galee mitire sobaa waa gochuun hin danda'amu. Akka boo'ichaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko kaameraa ofitti qabanii boo'a akkamiin isaanii bu'anaafuu gaaffiidha. Yoo ibillee jechaadha. Jira mitire wanti nama boolchisu tokko jira mitire. Kan ila kaameraa duubattis ta'e fuuldurattis ta'u wanti obsasiif hin laanne tokko jira mitire. Eeyyee inni akkasii dhuguma. Garuu boo'ichi faayidaa qabaa. Torbee keessatti al tokko boo'uu qaba namni hundinuu itti masheen. Kan waan tokko nammiine, kan waan tokko hin gaddine, fayyuma lafaa ka'ee boo'a otoo jedhan hin danda'u jechuudha. Amma garuu otoo boo'ichi qarshii kaffalaa otoo jedhame immoo ugaan isinitti guyyaatti 100 bu'a namni. Maaliif jennaan? Qarshiif jedhee namni waan barbaade gochaa oola waan ta'eef. Qarshiif jedhee waan barbaade gochaa oola. Har'a komentii nama tokko dubbistanii kolfa keessa darbitanii yeroo itti boossanitu jira. Jira mitire miirri nama kofalchiisee imimmaan nama buusisu tokko waan akkasii jira. Garuu otoo dhuguma amma jechuudha. Faayidaa sammuudhaaf boqonnaaf yookaan immoo miira aarii ati itti hudhamtee jirtu sanaaf boo'ichi miidhaa qabaa itti faayidaa qabaa itti miti masheen eeyyee dhugumadha. Namni tokko gaafa miira aarii keessa galu inni tokko qodaa caccabsa, inni tokko nama dhaa, inni tokko immoo bakka namni akkamitti akka miira ofirraa dabarsu hundumtuu garaa jechuudha. Anan fakkeenyaaf oton boo'ee narraa waa hir'ata jechuudha. Kuni sirriidha. Boqonnaa aarii isa si hudhee si qabee sana boo'ichi sun sirraa shaa godha jechuudha. Miira aarii keessatti boo'uun faayidaa qaba. Dhugaa ani isa kana nan deeggara. Garuu torbee keessatti boo'ii inni nama jedhamu kuni naaf hin bu'u akkasuma fayyaa lafaa ka'e. Kanaafiyyuu amma fayyuma kaatanii yoo boo'uu dandeessu ta'e boo'a himimmaan isaa isinii dhufataana. Garuu jireenyumti bara kanaa fayyuma nama boosisa. Haalumtiyyuu, nageenyumtiyyuu, biyyittiinuu, haalliyyuu isinii galemtiire fayyuma nama boosisa. Himimmaan nama baay'ee bakkee bahee mul'atu malee keessi nama baay'ee boo'ichaan guutuudha. Namni baay'ee miidiyaatti fayyuma baay'ee kolfa malee keessi isaa bu'aadha. Isinii galemti boo'ichi himimmaan qofaa miti. Keessi namummaa namaa jechuudha. Keessi namummaa namaa baay'een isaa dhoksaa gurguddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu gadi baasaatu futtaasa. Manni barumsichaa nuuf abbaa namootanis iyyadhaa. Ayyoo. Mee warri akka koo yeroo aartan yoo boossan isinirraa galu komentii jalatti naa barreessa. Turtii na waliin gootaniif galatoomaa. Viidiyoon karraa kana fakkaataa nagaan naa tura.